Akkam jirtu daawwattoota keenya guyyaadhaan tana Adobe Photoshop irratti biizines kaardii tokko akkamittaan akka hojjennu qabanneetiin isinii dhufnee jirra. Viidiyoo keenya laayik gochuu hin dagatinaa. Nu faana turtii gaarii isiniin jedhaati. Qajeelumaan karaa dalagaa keenyaatti seensisaa faayilii keenya keessa seentanii piroojeektii biizines kaardii keenya irratti hojjennu kireet ni godhanna. As bira piroojeektii keenyaa fi maqaan uumnaa. Maqaa erga uumneen booda as bira wiizii keenya 3.5 gootanii, wiizii dammoo 2 gootanii, as bira dammoo inchiin gootanii, piksel inchiin gootanii, riizooluushinii dammoo 300 gootu, biitiinii 8 ta'a. 16 yoo gootanii marti keessan garuu yaa'u 8 kan 8maan hojjedha waan ta'eef duras 8 ergasiin booda kararii isaa as bira giraadiyaantiidhaan hojjechuudhaaf as keessa seenneetiin giraadiyaantii kan jedhu keessa seennaa. Ergasiin booda kana dabil kilik godhuudhaan akkana nu ba'a. Erga kan nu ba'een booda kana ni filannaa jechaadha. Erga isii filanneen booda as bira kan isinitti tole filachuu hin dandeettu. Garuu kanarra hojjechuuf fedha waan ta'eef as bira halluu biraatti dabaluudhaaf kanarra dabil kilik ni godhaa. Akkana na baasaa halluu kana keessa halluu feetan. As bira halluu barbaadan irra dhuftanii an halluu kana waan filadhuuf halluu kanaan hojjedha. Isin halluu barbaadanii filachuu hin dandeettu jechaadha. Giridiyaantiin kan halluu keenya sooliduu ta'a waan hin godhuuf sanii fi giridiyaantiidhaan baay'ee gaariidha. Garuu biizines kaardii yeroo baay'ee noormaal kalariidhaan hojjetamu. Ani immoo giridiyaantiidhaan waan hojjedhuuf baay'ee gaariidha natti tola jechaadha giridiyaantiidhaan. Ergasiin booda as bira sheeppii keenya keessa seenuudhaan Holoogiyaan tuulii kana filattu ergasiin booda as bira shiiftii keessan shiiftii tuttanii kiiboordii keessan irraa masmara qaxxataa jidduu ta'uu keessa ilaaltaniitiin akkana irras dhuftu jechaadha. Egaa likkii kana as fiddaniin booda gadhiisuudhaan kun as biratti istirookii waa irra jiruuf istirookii irraa balleessinaa. Istirookii keenya erga balleessineen booda as bira muuftuulii keenya banniitiin muftiilii keenya banneetiin koontirool maayinasii tuqnee of duubanii seensinaa. Ergasiin booda tana qabneetiin xinnoosii saayizii siin sirreeffannaa. Asiin kana yoo bunne xiqqoo jidduu isaa keessa nu haa ta'u ni bunna. Saayizii keessanii haga isin mul'atuun kan isin agarsiisu caalii barumsa irra ta'uu dalagaan xiqqoo himaatiin fa'aa hojjetan. Haga dalagaan san nama harkaa xiqqoo na ta'a. Isin saayizii barbaadanii saayizii kana caalu hojjechuun bareechisanii hojjechuu dandeettu jechaadha. Ergasii siif hin goona. Ergasiin booda aaltii keenya tuqneetiin kanuma kirooppii godhannaa jechaadha. Akkana agarsiisaniitiin. As bira lammaffaan koppii ta'ee nu banama. Koppii ta'ee nu banamu kana leeyarii kanarratti ni dhuftu. Ergasii koppii erga ta'ee as bira seentaniitiin fooldiingii opereeshinii kana keessa seentanii kararii isaan sirreeffatu jechaadha. Giridiyaantiis banuu dandeettu garuu an noormaal karariidhaan hojjedha. Noormaal kararii keessaa ni filattu jechaadha. Akkanas filattaniitiin ilaalaatiin filachuu dandeettu jechaadha. Ishii egaa kana nu ta'een booda karariin keessan yoo kan isin ta'e yoo ta'u baate dammoo kararii keessan jijjiiruu hin dandeettu. Ammas lammaffaa aaltii keessan dibdaniitiin kana koppii gootu jechaadha. Agarsiisanii amma koppii lammaffaa ta'ee jira akkuma duraatti irra deebina. Haala kanaan akkanatti hin murannaa jechaadha. Erga akkanatti muranneef jecha kun akkana nu galee jira. As biratti xinnoo zoom godhuudhaan kun akkana erga nu galee jiraatti as bira ni seentu. Reektaangulaarii kana keessa seentaniitiin qirtsii hojjettu jechaadha. Iddoo maqaa itti barreessitan
ni hojjettu jechaadha. Erga akkanatti hojjettaniin booda kanaaf seentanii halluu isaa hojjechuu ni dandeettu jecha solid kalariidhaan normaal ingiridiyaantiidhaan hojjechuu ni dandeettu jecha solid kalariidhaan seeniitiin waayitii gaxinnoo karaa waayitiitti sisseetiin maqaa barreessuudhaaf waan ta'eef seenaa jecha ergasiin booda immoo effeksii keessa seentanii istirookii isaatti hojjechuu ni dandeettu. Istirookii isaa bilaakii gateetti innoo saayizii isaan guddisaa. Ergasii fakkeenya jedha saayizii haga ammas ni gahutti kan jettanii tuni iddoo maqaadhaaf isiniif taatu jechaadha. Iddoo maqaadhaaf isiniif taatu erga akkanatti hojjettaniin booda maqaa keessaan barreessuu ni dandeettu jechaadha. Ishi abbaas saayizii keenya haala kanaan ni dabalanna as bira kamitti dabalachuu hin dandeenya jecha saayizii keenya. Haala barbaanne hamma barbaanne dabalachuu hin dandeenya. As bira saayizii keenya caalaas pooskii barreeffama keenyaaf kenne san baay'ifachuu hin qabna jechaadha. Pooskii barreeffama keenyaaf kenne san barreeffanneetiin kaa'uu qabna jechaadha. Ergasii kana muuftuursii fayyadamtaniitiin sochiisuu ni dandeettu jechaadha. Amma bakka keessanii barreeffama barreessitan san amma sanii sochoosuu ni dandeettu jechaadha. Wayii immoo akkanatti osoo barreessuu jettan haala barbaadan osoo pooskiilee irra hin galchiin asuma bichaa darbataniitiin teeksistii keenya asuma bira ni tolna. Kazaan ergasii barreessuu ni dandeenya jechaadha. Erga akkasii barreessinee deemus rakkoon qabu muuftuursii fayyadameetiin iddoo barbaanne kaa'achuu ni dandeenya jechaadha. Maqaa barreessuun haala gaariin barreessitu. As bira wanti hin daganne yoo muuftuurii fayyadamtanii isin guddisuu barbaaddan shiftii keessan akka gadi dhiisa. Maaliif iyyuu bocni keessan isin jalaa badaa jechaadha. Boci keessan akka isin jalaa hin banneef shiftii keessa osoo gadi dhiisin guddisaatiin dabaltanii jechaadha. Isatti aansuudhaan as bira itti dalagaa keessanii barreessuu qabdu jecha dalagaa keessan barreessuu as bira boca kana keessaa custom shape kan jedhu erga banameen booda as bira shape barbaadan jira. CMS fayyadamuudhaaf tokkokkaa muuziqaa fayyadamuudhaaf hin jira jechaadha. Yoo sooftarii keessa appdeet ta'e indoom kana ol shape baay'ee isin baasa jechaadha. Ani raayitii kilikii kanaaf fayyadama. Ergasii as bira iddoo itti barreessu filachuudhaan kilikisan jedha jechaadha. As bira istirookii isaa namni gootanii irraa balleessitu kalarii isaa itti hojjettu jechaadha. Kalarii gootanii itti hojjettu ergasiin booda kalarii erga hojjaniin booda maal akka barreessinu jidduu tana galchinaa jechaadha. Tekstii keessan seentu tekstii keessa erga seeniin booda as biratti wanti nu barreessinu loogoo akkanatti hin barreessinu jechaadha. Kana haala kanaa yoo barreessine muuftuurii fayyadamuudhaan barreessuu ni dandeenya jechaadha. Bakka barbaanne irra galchuu ni dandeenya. As bira sheepichas sochoosuu ni dandeenya. Haala gaariidhaan akka barbaanne sochoosuu ni dandeenya. Kun immoo saayizii isaa yoo guddates xiqqeessuus guddisuus ni dandeenya. Garuu yoo fayyadamtan akka bocni keessa isin jalaa hin dabneef shiftii fayyadamuu hin dandeettinaa isin jedha. Yaa'u barumsaaf waan ta'eef isin agarsiisuuf waan ta'eef. Ishii as bira kana raayitii eega godhannee booda tokkotti itti dabalannaa sheepii keenya keessatti deebineeti ammas ishii raayit kilikiin goona. Istirookii sinaa kwadiraatiiti. Ergasiin booda muuftuurii fayyadamuudhaan kana boca barbaanne kaa'achuu dandeenya jechaadha.
barbaanneen bukaanaa yoo asittiin yoo jalaa xiqqaates shiftii keenya fayyadamneetiin kilikooniitiin guddisuu hin dandeenyu jechaadha. Shiftii keenya kan fayyadamnu bocni sun akka haala keenyaa akka itti barbaannu jalaa gadi hin dhiisne jechaadha. Ergasii tekstii keenya keessa seenneetiin barreessina ammas dalagaa keenya ni barreessina jechaadha. Ishii weebsaayitii diizaayinerii haa jennu. Yoo akkana lixees rakkoon qabu as bira deebistuu dandeettu jechaadha. Haala gaariidhaan tuulii fayyadamtaniitiin as deebisuu hin dandeettu jechaadha. Boca isaas akkuma sirreessuu dandeettu kanas deddeebisuu hin dandeettu jechaadha. Yoo akkana akka hin deemne yoo feetanis immoo as bira yeroo tekstii gootan akka feenitti boca keenya uumneetiin boca san keessatti barreeffachuu hin dandeenya jechaadha. Itti aanseetiin fakkeenyaaf wantoota akka foon nambarii fa'aa jiimeelii keessanii fa'aa galchuu hin dandeettu jechaadha. Jiimeelii san keessaa galchuu fi boca keessanii barbaannaan faala keessan keessaatti galchuu hin dandeettu. Ani fakkeenya isin agarsiisuuf jecha boca akkana tokko fayyadameetiin isin agarsiisu jechaadha. Boca akkana kana fayyadamuudhaan fakkeenyaaf as bira foon nambarii kiyyaan galchaa. Jiimeelii kiyyaan galchaa. Ishee jiimeelii kiyya galchuudhaaf as bira kana akkana barreessitanii yoo jettan boca keessan keessaa hin bahu jechaadha. Kun haga feetan yoo itti dabaltanis boca keessan keessaa hin bahu jechaadha. Yoo saayizii isaa xiqqeeffatan fa'a malee saayizii isaa xiqqeeffataniitiin irra deebitaniitiin boca kana fa'a yoo dheeressitanii mokkortan malee boca keessan keessaa hin bahu jechaadha. Boca keessa yoo dheeressitan kan barreessitan akkasuma isiniif dhufaa jechaadha. Kana ala immoo foon nambarii keenya galchuu hin dandeenya. Foon nambarii keenyas yoo galchuuf barbaanne haaluma kana barbaannaan as biratti barreessuu hin dandeenya jechaadha. 09xxx jennee lakkoofsa bilbilaa keenya barreessuu hin dandeenya jechaadha. Yaa garsiisa isinii garsiisuudhaaf waan ta'eef haala kanaan isiniif gala jechaadha. Ani isin garsiisuudhaaf yoo kana hojjedhe isin immoo kana ola bareechistanii akka hojjettan abdiin qaba. As bira kararii isaa waannaan diizaayinara yoo taatan kararii isaa wasaanidha. Kararii tokko hojjechuun isaa wasaanidha jechaadha. As bira karariin kun yoo hin bareedne taate kararii kana irra deebisnee hojjechuu hin dandeenya jechaadha. Yeroo baay'ee piroojeektii keessatti kararii isaa san hojjechuu hin dandeettu jechaadha. Laakiin goonaa barbaannaa halluu fedhatan itti galchitu jecha halluu barbaadanii galchuudhaan hojjechuu ni beektu jechaadha. Gara bilaakii siseetiin akkanatti yoo godhe ni bareeda jechaadha. Haala kanaan biizines kaardii akkana tokko haala qal'aadhaan akkaataa itti hojjettan isin agarsiisee jira. Viidiyoo keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Jajjabeessuu qabdu jechaadha. Kana caalii kanaa olitti Adobe Illustrator illee 3D design illee haga dandeenyurraa muuxannoo qabnu isiniif laachuudhaaf qophoofnee kan jira. Isin viidiyoo keenya sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa, laayik gochuun hin dagatinaa. As bira dhumarra wanta isin agarsiisu seefii godhuudhaaf seefii yommuu gootan as bira PCD kan jedhu kana Photoshop kan jedhu kana keessanii seentanii GPG kan jedhu kana fayyadamuu qabdu jechaadha. Yeroo baay'ee seefii yeroo gootan GPG kan jedhu kana fayyadamuudhaan seefii godhaa. Tiipiin dhumarra isiniif kennu tiipii kana ta'a. Turtii gaarii viidiyoo keenya adaraa laayik gochuun dagatinaa. Turtii gaarii isiniin jedhaa jechaadha.